Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e kan warra Beeruut keessa jirtaniif oduu haaraa qabadhee kanan isinii dhufe jechuudha. Gara oduu kiyyaatti osoo seenne yookaan mootiyyuu ergaa qabutti osoo seenne dura warri chaanaalii kiyyaa faarawaa taatan baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Wantoota akka tasaa kan isin hin dhageenye akkasuma immoo hubannoo fi muuxannoo ta'a jedhee kanan isin yaadu keessattuu warri biyya Arabaa keessa jirtanii wantoota garagaraan isin biraan ga'a jechuudha chaayinaaliin kun. Kanaaf gara maatii keenyatti dabalamaan isin jedha jechuudha. Haadha qabadhee kanan isin dhufee warri ala keessa jiraattan akkasuma warri mana keessa jiraattan illee wantoota beekuu fi dhagahuu qabdanidha jechuudha. Haa ta'uyyuu wanti kun waan gaariidha jechuudha. Warra ala keessa jiraatanii waan gaariitu bahee waan bahee kanatti ammoo itti fayyadamtanii bu'aarra oolchuu qabdan jechuudha. Akkuma beekamu rakkoon biyya kana keessa jiru kan biyya kamiiyyuu adda. Sababni kan biyya kamiiyyuu adda godhe sababa dhibee kanaa osoo hin taane baruu dolaarratti jechuudha. Ji'a 7 keessa jirra. Saawuraa duraa sana yookaan mootiyyuu hiriira nagaa yeroo bahan sani hagamma kunoo rakkoo kanarra jira jechuudha. Rakkoo kanarratti kufanii jiranii akkuma argaa jirtan samoona kana guyyaa 3 akkasiin gahaa isaanuu hiriira irratti deebi'anii jiran jechuudha. Argaa jirtanii baay'ee kan nama gaddisiisu laalanii dhugaan isin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Karaa irratti jilbiibbiidhaan bahaniiti kan isaan boohaa jiran jechuudha. Hin boohanii kana yeroon jedhu namni akka waliigalaatti xifaati balleessaa qaba hin jennu. Kan balleessaa qabu hunda mootiyyuu kan hin qabnes waliin rakkachaa jira jechuudha. Cubbuun isaan nurratti hojjechaa bahan ijoollee lammii keenya irratti hojjechaa bahan keessattuu akka waliigalaatitti zeega kamuu dabalatee jechuudha. Isaan hojjettoota irratti hojjechaa bahan kanaan deebi'eef jechuudha. Kun ammoo tuyyuu caafii ta'uu danda'a. Of fuuldura ammoo waan itti deemu hin beeknu jechuudha. Kanaa ol ta'uu danda'a. Silaa waan ittiin bulan dhabanii jiran. Harki caalli jechuudha. Harki caalu waan ittiin bulan dhabanii jiranii akkuma argitan karaa irratti boo'atii jiran jechuudha. Karaa irratti bahanii boo'aa jiran jechuudha. Kanaaf mootummaan asii kan isaaniifuu homaa hin goone ijoollee keenyaaf homaa gochuu waan hin dandeenyeef seera amma bahee kanatti fayyadamtanii warri ala keessa hojjettan masgabaan jammaramee jira jechuudha. Isa kana deemtanii masgabamtanii gara biyya keessanii deebitan akka jedhame bahee jira waan ta'eef hundi keessanuu kanatti warri ala keessa jirtan akkuma walitti dhiyaattanii wal gaafattanii galmee amma bahee kana deemtanii galmooftanii akka biyya keessaniitti akka deebitanidha jechuudha. Keessattuu warri ala keessa hojjetan ijoollee kaminuu jechuudha. Ijoollee kaminuu wal qunnamtii qabdan yookaan mootiyyuu walitti dhufeenya qabdan waan ta'eef hundi keessaniyyuu viidiyootaan sheer walii godhaatii walii gahaa kamtu guruppii kam keessatti galmaa guruppii wayiitu jira jechuudha. Guruppii san keessatti mucaa wayii jira mucaa shaama miidiyaa jedhu san jechuudha. Isa shaama miidiyaa feesbuuk irratti argatanii shaama miidiyaa isa jedhu san jechuudha. Yookiin ammoo tuyyuu as koomentii duraa irrattan isinii barreessa maqaa isaa jechuudha. Karaa feesbuuk isaatiin dhayxanii guruppii walitti qabamee jira waan ta'eef guruppii san keessa seentanii maqaa baasapoortii keessan waan isin gaafatu achi keessatti hin argitan waan ta'eef guruppii san akka seentan maqaa mucichaa asirrattan isinii barreessaa warri beeytan immoo hin beeytan ta'a. Keessa seentanii gara biyya keessanii akka galtan isin jedha jechuudha. Keessattuu ijoolleen ala keessa jiran kan yeroo ammaa kana baay'ee rakkoo irratti kufanii jiranii. Kan ala keessa jiran qofaa miti warri mana keessa jiru kontiraata isaa fixatee yoo nan gala jedhu kan karaan hin banamne karaan cufame baay'ee rakkoo irratti kufee jira jechuudha. Kana bichaa miti warrummaan kontiraata isaatiyyuu hin finne birri gimmaasha kan kennaafii jiran akkasuma cinaan hagabuu kan bulaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Dhibeen kuni kan dhufeef isaanii gammachuu ta'uu danda'a. Sababni isaas hojjettoota baay'ee ka duraanii caala baay'ee mana keessatti saqqataa jiran waan ta'eef jechuudha. Osoo duraan ta'e nan gala yoo jettellee mirga qabdi. Amma garuu nan gala yoo jetteen karaan cufame hin jiru xiyyaarri san galtaadha. Sila kana ta'eef jechuudha birri isaanii dorgataa jiranii ani bakka nasaa hojjechaa jiran hundi geenyaa jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatitti hadda boru sii kennan jetti akka isheen naan kennine hin beeyti. Yoo rabbi jedhe nuuf warri mana keessa jirtaniif hunda keessaniifuu jechuudha. Xiyyaarris ji'a tokko booda hin banamaa jechuudha. Xiyyaarri ji'a tokko booda hin banamaa hundi keessanuu obsitanii haga ji'a tokkoo kan obsitanii teessaniit
deemuu dandeenya jechuudha. Hundi keenya biyya tana keessa deemuu dandeenya gadhiisnee jechuudha. Amma kaa warri ala keessa hojjettan akka isin hin darbine jira. Carraan kun akka isin hin darbine yookaan lammata deebitanii hin argattan waan ta'eef hundi keessa warri ala keessa hojjettan wal gaggaafattanii information fuutanii gara biyya keessanitti deebuu qabdanii viidiyoo tana hundi keessanuu sheer walii godhaa. Wal gargaaran isin hin jedha jechuudha. Waan dhaga'e kana isin biraan gahu. Kanaaf akkuma isin jedhu warri mana keessa jiraattan illee obsaati obsa godhadhaa isin jedha. Waaqayyo gooftaan obsa isin haa kennu. Obsa nama fixachiisa jireenyi biyya kanaa waan ta'eef obsa nama fixachiisa. Garuu obsaan aannan goromsaa dhuga waan jedhaniif obsaati ji'a takkittii tana nu hundi keenya iyyuu obsinee eegne gara biyya keenyatti deebi'uu isaa hin oolu jechuudha. Homaa miti dukkanni tun akka dukkanooftee hin haftu ni bariiti ta'a. Kanaaf immoo isin obsa godhadhaan isin jedha. Warra ala keessa jiraatu yoo argitan nama akkamiiti jettanii of ilaaluu dandeessan jechuudha. Nama gurshaa takkittii gorfattanii bultan yaani baay'ee hin argaa jirtan jechuudha warra ala keessa jiran. Haa ta'u malee warri mana keessa jiran qananii qabaa akka gaarii jiraataa jechuun miti argaa jirra waan ta'eef. Kanaaf ji'a tokkoon kana keessatti yoo kan xiyyaarri banamu ta'e hundi keessanuu kan kontiraata fixan kan kontiraata irra jirtan. Sababni isaa xiyyaarri baname birri isin yoo gaafattan isin hin kennu jette na assaaffarsiisidha deebin isin deebistanii jechuudha. Amma yeroo kanatti yeroo birri naa kenni yookaan mootiyyuu hayi birri erga. Kanaaf akkuma isin jedhu warri mana keessa jiraattan illee obsaati obsa godhadhaan isin jedha. Waaqayyo gooftaan obsa isin haa kennu. Obsa nama fixachiisa. Amma yeroo kanatti afaan hin qabnu hundi keenya afaan hin qabnu jechuudha. Birri erga na dhoorgattee gara biyyaatti na deebisi yeroo jettuun sababa xiyyaarri hin jirreefu baay'ee akka abbadu. Duraanii caala baay'ee akka abbadu waan ta'eef hundi keessanuu obsa godhadhaati. Ijoollee meeqatu cinqeerra jira. Ijoollee meeqatu hojjeteetiin damoosa isaa dhabaa jira. Argaa jirta waan ta'eef biyyi kun ijoollee teenya meeqa dhiiga dugdeetiin dhoksaa jirti. Kanaaf hundi keessanuu obsa godhadhaati afaan gaariitti deebisaa yoo rabbi jedhe ji'a takkittii tana keessatti jechuudha. Kan kontiraata irra jirtan kan kontiraata keessa fittanii natsaa hojjechaa jirtan hundi keessanuu gara biyya keenya deebina waan ta'eef obsa godhadhaan isin jedha. Malsi isaan faana hin deebisina yeroo kanatti. Isaan ofii isaaniitu iyyuu baay'ee aarirra jiranii gubaarra jiranii gadi bahanii waan xiqqoodhaan nama bitattanii hin deebi'an waan ta'eef baay'ee yaani humna olti ta'ee jira jechuudha jireenya isaaniittu. Kanaaf isin immoo malsi ittiin deebisina. Ani maaliifan akkana isin jedhe lubbuu keessaniif qofa sodaadha. Birri namaa miti. Birri namaa miti lubbuu keessaniif qofa sodaadha. Yoo gara biyya keessanii galtan nama hojjete of jijjiiruu danda'u. Abboo birrummaan guruu namatti hafee fuula warra ofii haadha ofii ilaalanii akaayii kabalaa takkaa nyaatanii yoo bulan ani dhugaa akka kiyyatti baay'ee natti tola jechuudha. Kanaaf lubbuu keessan qofa of eegaati. Gara biyya keenyatti hundi keessanuu akka deebitaniif obsa godhadhaan isin jedha. Viidiyoo tana hundaafuu sheer gochuu immoo hin dagatinaan isin jedha. Amma yeroo kanatti afaan hin qabnu hundi keenya afaan hin qabnu jechuudha. Birri erga na dhoorgattee gara biyyaatti na deebisi yeroo jettuun sababa xiyyaarri hin jirreefu baay'ee akka abbadu. Duraanii caala baay'ee akka abbadu waan ta'eef hundi keessanuu obsa godhadhaati. Ijoollee meeqatu cinqeerra jira. Ijoollee meeqatu hojjeteetiin damoosa isaa dhabaa jira. Argaa jirta waan ta'eef biyyi kun ijoollee teenya meeqa dhiiga dugdeetiin dhoksaa jirti. Kanaaf hundi keessanuu obsa godhadhaati afaan gaariitti deebisaa yoo rabbi jedhe ji'a takkittii tana keessatti jechuudha. Kan kontiraata irra jirtan kan kontiraata keessa fittanii natsaa hojjechaa jirtan hundi keessanuu gara biyya keenya deebina waan ta'eef obsa godhadhaan isin jedha. Malsi isaan faana hin deebisina yeroo kanatti. Isaan ofii isaaniitu iyyuu baay'ee aarirra jiranii gubaarra jiranii gadi bahanii waan xiqqoodhaan nama bitattanii hin deebi'an waan ta'eef baay'ee yaani humna olti ta'ee jira jechuudha jireenya isaaniittu. Kanaaf isin immoo malsi ittiin deebisina. Ani maaliifan akkana isin jedhe lubbuu keessaniif qofa sodaadha. Birri namaa miti. Birri namaa miti lubbuu keessaniif qofa sodaadha. Yoo gara biyya keessanii galtan nama hojjete of jijjiiruu danda'u. Abboo birrummaan guruu namatti hafee fuula warra ofii haadha ofii ilaalanii akaayii kabalaa takkaa nyaatanii yoo bulan ani dhugaa akka kiyyatti baay'ee natti tola jechuudha. Kanaaf lubbuu keessan qofa of eegaati. Gara biyya keenyatti hundi keessanuu akka deebitaniif obsa godhadhaan isin jedha. Viidiyoo tana hundaafuu sheer gochuu immoo hin dagatinaan isin jedha.